Arrammoo waa'ee kalee ilaalla. Wantoota kalee keenya miidhan mallattoolee dhibee kalee fi fayyaa kalee keenyaaf maal gochuu qabna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Being dehydrated can actually affect the kidneys and in some cases can damage the kidneys. Number 2 is taking too many pain medications, especially the over-the-counter pain medications in the class NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. If we take too many, they can actually damage our kidneys. Number 3, supplements. This is what I've always said, guys, just because they say it's natural doesn't mean that it actually is safe and healthy for you. Number 4, too much salt, okay, for a number of reasons. One of them is that too much salt can increase your risk for high blood pressure. We know that high blood pressure is a risk factor for kidney disease. Number 5, illegal drugs. They're bad for pretty much every reason, right? They can also be really bad for your kidneys too. Number 6, believe it or not, overtraining. Every now and then you might hear of somebody who took a really intense spin class or did a really intense workout or things like that, and all of a sudden started feeling, really tired, muscle pains, muscle weakness. They went to the hospital and ended up in something called rhabdomyolysis. Condition like that can easily cause kidney damage because the kidney is responsible for filtering out stuff, and it can be very difficult to do when you have a condition like that going on. All right, number 7, uncontrolled diabetes, high blood pressure, heart disease, things like that. By the way, these are all risk factors for kidney disease. Wantoota kalee keenya miidhan kanneen gurguddoon kan jalqabaa bishaan gahaa dhuguu dhabuu. Bishaan xiqqoo dhuguun dhibee kaleef nu saaxila. Gar biraan yeroo fincaannu erga fincaan baay'ee nurra ture booda fincaa'u. Yeroo fincaan nu qabu dafnee fincaa'uu dhiisuu jechuudha. Fincaan tursiifachuu akkasumas qorichoota kalee miidhan keessumaa kanneen antiipeen ta'an kanneen akka ibuprofenii fa'aa, indometaaziin, neensteroidal anti-inflammatory drug kanneen jedhaman. Akkasumas ashaboo yookaan soogidda baay'isanii nyaachuu. Kana malees immoo nyaata pirootinii qabu baay'isanii soorachuu, alkoolii baay'isuu, hirriba dhabuu, tamboo xuuxuu. Keessumaa kan baay'inaan immoo dhibee kalee fidu dhibee sukkaaraa. Dhibee sukkaaraa fi dhibee dhiibbaa dhiigaa yookaan giffiit isa jennu. Kana malees immoo infekshinoota tokko kanneen akka dhibee toonsilii, infekshinii gogaa fa'aa kana yaalamuu dhabuunis kanaaf nu saaxiluu danda'a. Even busaan illee kalee keenya miidhuu danda'a. Infekshinoota adda addaa jechuudha. Kanneen keessaa garuu dhibee sukkaaraa fi dhiibbaan dhiigaa baay'ee kalee namoota hedduu miidhanii jiru. Namoota gurguddoo. These are signs that you could have kidney disease. Number 1, itchy skin. Itchy skin is very common with kidney disease. It usually happens when the kidneys can't remove waste products and they cause you to itch a lot. Number 2, high blood pressure. High blood pressure is one of the leading causes and risk factors for kidney disease. It is extremely common in kidney patients. If you have high blood pressure, please test for kidney disease once a year. Number 3, feeling tired. Now, feeling tired is very common, but feeling tired all the time isn't. Fatigue is the most common symptom of chronic kidney disease. Number 4, swelling. Having swelling frequently is usually a bad sign. It is a red flag symptom of kidney disease or heart trouble and should never be ignored. And finally, number 5, not sleeping well. Now, this can be linked to many things, including kidney disease. Please talk to your GP about insomnia if you're having it frequently. Mallattoolee dhibee kalee kanneen gurguddoo ta'e yoo ilaalle kan jalqabaa dhiita'uu qaamaa. Naannoo ijaa fi fuulaa keessuma ganama dhiita'uu yeroo guyyaan dabalaa deemu irrataa deemu. Dhiita'uun kun naannoo ijaa fi fuularraa jalqabuu malee booda keessa qaama guutuu dabalata. Akkasumas humna dhabuu, fedhii nyaataa dhabuu, maashaan qaamaa nama dadhabuu, qaama nama caccabsuu, yeroo dheeraaf balaqqamuu namarra turuu, fincaan keenya halluun isaa jijjiiramuu fakkeenyaaf bifa dhiigaa godhachuu, akkasumas immoo garmalee koffaa'uu yookaan hommachaa'uu, hagi fincaan nuti fincoonu yookaan baay'achuu yookaan xiqqaachuu, hirriba rafuu dadhabuu, gogaan ofii yeroo mara gogaa yookaan diraay ta'uu, nama hooksisuu. Egaa mallattoowwan kunneen kun jiraannaan tariitii dhibee kalee ta'uu danda'a waan ta'eef guutummaa guutuutti dhibee kalee qabdan qabdu jechuuf mana yaalaa deemanii qorannoo taasisanii baruu qabu jechuudha.
These are 7 golden rules to avoid kidney failure according to ckdexplained.co.uk. I'm the TikTok Kidney Warrior, a kidney patient and a representative of Kidney Research UK and Kidney Wales. The first thing to do is get tested frequently, especially if you're diabetic or have high blood pressure. Number 2, manage your weight. Your weight can severely affect your kidneys. Number 3, get active. Not only is exercise great for losing weight, it's also amazing for boosting your mental health. Number 4, quit smoking. Smoking is bad for your cardiovascular health, which is really bad for your kidneys. Number 5, keeping on top of your blood sugar levels and your blood pressure levels. Both are leading causes of chronic kidney disease. Number 6, educate yourself. Learning more about your kidneys can give you more of an insight on how to keep them healthy. And finally, some over-the-counter medication that can be very detrimental to kidney health, especially taken long-term. Medications like ibuprofen and aspirin. Akka waliigalaatti egaa fayyaa kalee keenyaa eeggachuuf maal gochuu qabna kan jedhu inni jalqabaan wantoota dhibee kaleef nama saaxilan armaan olitti maqaa dhoone sirreessu. Akkasumas yeroo yerootti fayyaa kalee keenyaa qorachiisu. Qoratamuudhaan kalee keenya fayyaadha kan jedhu yeroo yerootti adda baafachuudhaan yoo wanti miidhaa irra jiraate yeroo sirreessu. Kana malee immoo kanneen gurguddoo kan dhugachuu qabnu tokko bishaan gahaa dhuguu. Guyyaatti bishaan hanga liitira 2 dhuguu. Akkasumas yeroo fincaan nu qabu yeroo dheeraaf ittifachuu dhiisuu. Kana malees immoo qorichoota ajaja ogeessaa malee fudhachuu dhiisuu. Keessumaa qorichoota kanneen dhukkubbii hir'isuuf fudhataman kanneen akka ibuprofeenii fa'aa, aspiriinii fa'aa, indoometaasiinii fa'aa callisnee fudhachuu dhiisuu. Akkasumas ashaboo baay'isnee nyaachuu dhiisuu. Nyaata pirootinii hedduu qabu yeroo mara soorachuudhaaf qusachuu. Kana malees immoo alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu fi tamboo immoo tasuma xuuxuu dhiisuun ni gorfama. Akkasumas hirriba gahaa ofiif kennuu danda'uu. Infekshinoota xixiqqoo osoo hin tuffatiin yaalamuu. Isaan kun egaa karaa itti ittisuu dandeenyu. Dhibee kalee akka hin qabamneef guutummaa guutuutti dhibbatti ittisuu hin danda'amu. Sababni isaas wantoonni kalee keenya miidhan tokko jiru kan nuti gonkumaa ittisuu hin dandeenyu. Even kan sanyiidhaan yookaan qomoodhaan deeman jiru. Yeroo itti qaamni keenya immoo deebi'ee qaama isaa of miidhu. Ittisuun qaama keenya deebi'ee itti qaama keenya miidhu. Keessumaa kalee keenya ni jira. Kana malees immoo wantoonni nuti ittisuu hin dandeenye dhibeen fayyaa keenya bakka biraa miidhan bakka biraan dabalata kalee keenya miidhuu danda'u. Kanaaf kan nuti gochuu dandeenyu kan ittisuu dandeenyu qofa irratti fookas goone ittisuudha. Akkasumas yeroo yerootti qorannoo taasisuudhaan kaleen keenya fayyaa ta'uu ishee yoo barre yeroodhaan sirreessuudha. Sababni isaas yoo xiqqoo miidhamtee jirtee yeroodhaan yoo barre daftee yookaan dafnee yaalamnee irraa fayyuu dandeenya waan ta'eef otoo hin turiin. Galatoomaa turtii gaarii.